واقعو أبدين كوزي موتيكو waaqayyo isin wajjin jiraate. Egaan ijoollonni kun namoonni afran kun jechuudha ijoollee waaqayyo. Eenyutti amananii kana hundumaa raawwatan? Waaqayyotti amananii kana hundumaa raawwatan. Utuu cooma mootiin isaaniif qopheesse taa'ee jiru, utuu booka yookaan daadhii wayinii mootiin isaaniif qopheesse taa'eetu utuu jiru, ijoollonni kun garuu isa lakki kana kun nuuf hin ta'u, kana hin barbaannu. Nuti biqilaawwan waaqayyo uumee addunyaa kanarra jiranii isa xuraawwinni keessatti hin argamne, isa qulqulluu ta'e qofa nyaannee isa soorannee nuti gabbachuu ni dandeenya. Fuula waaqayyo irratti kan qajeelaa ta'e kana duwwaa nyaanna jedhaniitu maal ta'anii isaan wanta waaqayyo isaan irratti barbaadu kana raawwatanii. Garuu coomaa fi booka daadhii wayinii mootiin kun isaaniif kenne hundumtuu lafatti hafe. Warroonni kan garuu isa dhuganii cooma nyaatanii muranii garuu amma eenyu godhaan dandeenye amma biqilaawwan yookaan firiiwwan bakkee namootni afran kun nyaatan amma isaanii godhaan dandeenye ijoollee waaqayyo. Kanaadhaaf ijoollee waaqayyo Kiristoos gaafa nu wajjin jiru, Kiristoos gaafa nu wajjin jiraatu. Nuti maal taana ree? Nuti maal taana? Warroota akka garaa isaanitti jiraatan caalaatti maal taana? Quufnee yookaan gabbanneetu mul'anna, gabbanneetu argamna. Namoonni baay'een keenya waa'ee maaliidhaaf yaaddofna beektu? Namoonni baay'een keenya maalan nyaadhaa, maalan dhugaa, akkamittan jiraadhaa, akkamittan deemaa, akkamittan deddeebi'aa kan jettanii dhiphatan baay'een keessan hin jirtanii? Hin jirtanii baay'een keessan. Waa'ee waan nyaattaniitiif, waa'ee waan dheebottaniitiif, waa'ee waan dhugdaniitiif, waa'ee waan uffattaniitiif kan baay'een keessan dhiphatan baay'een keessan hin jirtanii? Jirra. Baay'een keenya jirra. Garuu kan nama nyaachisu eenyudha? Waaqayyoodha. Kan nama obaasu eenyudha? Waaqayyoodha. Uffannaa gati jabeessa akkamii yoo bitanne iyyuu jechuudha. Uffannaa gati qaalii akkamii yoo bitanne iyyuu jechuudha. Agartani yoo waaqayyo nu wajjin hin taane, yoo waaqayyo nu wajjin hin jiraanne, uffannaa nuti gati jabeessaan bitannee kaanne iyyuu nurraatiin miidhagu beeka. Nurraatiin bareedu. Eenyu nu wajjin hin jiru waan ta'eef, waaqayyo nu wajjin hin jiru waan ta'eedha. Uffannaa gati jabeessa akkamii yoo bitannee qabaanne iyyuu inni nurraatiin maal hin ta'u? Nurraatiin miidhagu yookaan nurraatiin bareedu. Yoo waaqayyo nu wajjin jiraate garuu moofaa ciccitaa nuti uffannetu nurraatiin miidhaga. Waa'ee wanta nyaannuudhaaf, waa'ee wanta dhugnuudhaaf yaaddoodhaan qabnu. Maaliidhaaf ree? Simbirroowwan bakkee irraa ilaalaa jira. Phaawulos simbirroowwan bakkee kanarraa ilaalaa. Isaanii naamani hin qotan. Garuu maal dhabanii hin beekan? Wanta nyaatan dhabanii beeku? Wanta nyaatan dhabanii hin beekan. Isin immoo simbirroowwan kanarra hangam akka caaltan yaada keessanitti qabadhaa jedhe. Nuti garuu akkamitti ilaalla? Waama ofii keenya dafqinee, waama ofii keenya dadhabnee, waama ofii keenya tolchinee bukeessinee maal goonee ofii keenya of nyaachisnu wayii ofitti fakkaanna baay'een keenya. Agartanii? Garuu yoo waan hojjennuudhaaf waan dadhabnu keessatti yoo waaqayyo hin argamne hundumti isaayyuu maaloodha? Hundumti isaayyuu duwwaadha. Kanaadhaaf waan hojjennuuf waan karoorsinu waan dubbannu keessatti eenyu argamu? Waaqayyo gidduutti argamu. Egaan amma fakkeenyaadhaaf keelloowwan bakkee, daraaraawwan bakkee agartanii? Ifam. Daraaraawwan bakkee agartanii? Yommuu ganna akka isaanitti cakkaa miidhagsaniiti mul'atan. Isaan qotanii beeku. Isaan uffachuudhaaf dadhabanii beeku. Dadhabanii hin beekan. Garuu amma daraaraawwan yookaan keelloowwan bakkee namni uffatee amma keelloowwan bakkee miidhagne baay'een keenya hin jirru. Qarshii meeqa uffannatti dhangalaasne garuu amma keelloo bakkee irraa, daraaraa bakkee irraa namni miidhagne baay'een keenya hin jirru. Baay'een keenya jirra. Maaliif beektu? Jaalala waaqayyo haa ta'u, fedhii waaqayyo haa ta'u jechuudha. Isni maal taana? Karooraaf ogummaa mataa keenya irratti xiyyeeffanna waan ta'aniidhaaf. Egaan warroonni ijoollonni kun afran Daani'eel, Anaaniyaa, Misaa'eliidhaaf Azaariyaan kun egaa gaafa firiiwwan bakkee kana nyaatanii jedhani isaaniidhaaf maaltu kenname? Ogummaawwan adda addaatu kenname. Agartanii? Ogummaa, hubannaa, qalbeeffannaaf isaaniidhaaf kenname. Jiroota kanaadhaaf jechuudha. Akkasuma Daani'eliidhaaf maaltu kenname? Mul'ata hiikuutu isaaf kenname. Daani'eliidhaaf akkuma macaafa qulqullicha Iyyoob boqonnaa 12 lakkoofsa 13 gubbaarra akkas jedha. Iyyoob boqonnaa 12 lakkoofsa 13 gubbaarra. Ogummaa fi aangoon kan waaqayyooti. Ogummaadhaa fi maalooni? Ogummaadhaa fi aangoon kan eenyuti? Kan waaqayyooti. Gorsuudhaa fi hubachiisuunis kanuma eenyuti? Kanuma isaati jedhe. Iyyoob boqonnaa 12 lakkoofsa 13. Kanaadhaaf iyyuu ijoollee waaqayyo. Ogummaanis hubannaanis kan eenyuti? Kan waaqayyooti. Gorsuudhaaf hubachiisuunis kan eenyuti? Kan waaqayyooti. Nuti humna keenyaan, aboo keenyaan maal gochuu hin dandeenyu? Wanta sana dabarree yookaan itti dabarree ofii keenya fudhachuudha gonkumaadhaa hin dandeenyu. Egaan ijoolleewwan kun sadan egaa warroonni mana mootii Baabiloon keessa turan kun egaa yommuu firiiwwan bakkee nyaatan kanatti maal ta'anii? Warroota cooma nyaatan,
warroota booka dhugan caalaniitu argamani. Yeroo kanatti warroonni kun maal ta'uudhaa qabu jedhee warrootni kun biyya Baabiloon keessatti akka isaan muudamanidhaaf yookaan akka isaan qacaramaniidhaaf mootiin Naabukadanatsor isaaniin fudhate yookaan isaaniin fudhate. Isaaniin fudhatee yeroo kanatti biyya Baabiloon keessatti kutaa kutaadhaan bakka ishee qoqqoodamteertu irratti akka isaan hooggansaadhaan akka isaan bulchan taasise eenyu mootiin kun jechuudha. Mootiin kun gaafa inni akka bulchan taasisee jedhutti isaan geessummaa isaanii itti fufani. Isaan maaloo isaanii itti fufani? Isaan geggeessummaa isaanii itti fufani. Yeroo kanatti egaa yeroo kanatti yommuu isaan geggeessummaa isaanii kanarra jiranitti egaa mootichi Naabukadanatsor mootichi eenyu Naabukadanatsor maal godhee siidaa kalaqsiise. Siidaa Naabukadanatsor yookaan fakkii isaa kalaqsiise. Akka maal ta'uudhaaf uummanni kun akka inni gaditti yaa'e dhaqee maal ta'uudhaaf jilbeenfatuudhaaf. Uummanni kun akka inni gaditti yaa'e maal ta'uudhaaf dhaqee isaaf sagaduudhaaf. Agartanii maal taasise? Siidaa guddaa hojjete. Siidaa guddaa hojjete. Erga siidaa guddaa kana hojjeteetii booddee. Erga siidaa kana guddaa hojjete kana booddee jechuudha. Utuu gara siidaa kanaatti hin darbin dursa jechuudha. Namichi Naabukadanatsor kuni nama abjuu ati abjuu isaa kanallee nama hiikaa isaaf kennu kan dabee ture. Eenyu Naabukadanatsor kuni jechuudha. Abjuu isaa kanaaf hiikaa gaafa dhabutti, abjuu isaa kanaaf furmaata gaafa dhabutti ijoollee Waaqayyoo maal godhee namichichi Naabukadanatsor kuni jechuudha. Abjuun isaa akka hiikaa argatuudhaaf, abjuun isaa akka firii argamtuudhaaf waan abjuute kana hiikaa isaa wallaalee ofii dhiphateera rakkateera mootii ta'ee otoo jiru jechuudha. Yeroo kanatti mootiidha waan hundumaa qaba of harkaati. Qabeenya biyya lafaarraa harka isaa keessa jirti. Yeroo sanatti waan ta'eedhaaf maal godhee beektota kan jedhaman biyya sanarraatii walitti qabe. Maal kan jedhaman beektota kan jedhaman biyya sanarraatii walitti qabe. Kana qofa miti warroota ayyaana edatan yookaan warroota ayyaana ilaallatan jechuudha. Warroota qoricha namatti godhan. Warroota xonqaay warroota tolchituu jechuu agartanii. Warroota xonqaay kan warroota tolchituu kan warroota shinii gadi galagalchanii maaloo keensi ilaala warroota namaan jedhan kan warroota ekeraa dubbiftuu warroota jedhaman kan isaanii maal godhe mootiin kun isaaniin walitti qabe. Isaanii walitti qabe akka maal ta'uudhaaf akka abjuunsaa isaadhaaf hiikamuudhaaf. Ijoollee Waaqayyoo baay'een keenya jechuudha. Baay'een keenya baroota ammaa kana keessallee akkasiyyuu miti. Garuu baroota hedduu darban keessatti namoonni wanta akkasii raawwatan illee jiraachuu dandeessu. Gaafa wanti tokko yaadduu isinitti ta'u, gaafa wanti tokko bahaa isinitti ta'u, yookaan gaafa wanti tokko isin dhiphisu baay'een keessan gara mana Waaqayyootti deemuu dhiistanii gara ekeraa dubbistuu, gara mana qaalluu, gara wantoota hedduutti kan fiigaa turtan baay'een keessan jiraachuudhaa dandeessudha. Dhugaadha moo soba? Dhugaadha moo soba? Dhugaadha. Isin yoon deemnite illee eenyuun deemaniiru? Abbaadhaaf haati keessan yookaan akaakaadhaaf akaakilii keessan keessaati illee namoonni maal ta'aniiru? Waaqa koo abdiin koosii mootii koo. Egaan akkuma kana mootichi Naabukadanatsooris maal godhe? Jaalala Waaqayyootti gaafachuu dhiisee maal godhe? Jaalala Waaqayyootti gaafachuu dhiisee, eeyyama Waaqayyootti gaafachuu dhiisee maal godhe? Gara warroota ekeraa dubbiftuu xonqaay warroota qoricha namatti gootu. Agartanii? Warroota qoricha namatti gootu. Warroota shinii gombiftee shinii garagalchitee ilaaltu. Isaanii fuudheetu beektota warroota jedhaman fuudhee maal godhee mootichi Naabukadanatsor fuudhee walitti qabe. Sana booddee fuudhee walitti qabee abjuu tokko jira. Abjuu tokko abjuu kanaa jedhe agartanii gala. Abjuu tokko abjuu jira. Abjuu kana namnaaf hiike jedhe. Abjuu kana yoo naaf hiiktanii gonfoo ulfina argattu. Akkasumallee kabaja ulfinaa ana biratti argattu jedhe. Garuu yoo abjuu kana naaf hiikuutii baattanii jedhe mootiin kun. Yoo maal naa gochuudha baattan? Yoo abjuu kana garuu naaf hiikuudhaa baattanii isin maal taatuttiin jedhe harki keessanii fi miilli keessanii isin irraatii muramaattiin jedhe. Maaliidhaaf akkasittiin jedhe yoo jettanii namni kun warroota ekeraa dubbiftuudhaaf tolcha namatti tolchitu kana warra xonqaay kana abdatee jira jechuudha. Baay'een namootaas warroota ekeraa dubbiftuu warroota xonqaay kanatti namoonni jireenya isaanii dabarsanii itti kennan baay'een isaanii jiru turani. Waaqayyoof haa galatu. Amma garuu erga qooqaa beeknuuti wangeelli barsiifamuu ta'ee galee kallattii hundumaatti erga deemuu ta'ee galee namoonni hedduu dhiisaniiru wantoota akkasiirraa fagaataniiru. Manni xonqaay manni tolchitu honeera amma honeera. Maaliidhaafi bakka afaan beekamuudhaan namni wangeela barachuu erga eegaleeti jechuudha. Waaqni dhugaa isa kami? Waaqni jireenya namaaf kennu isa kamiin akka ta'e erga hubataniidhaa booddee namni hundumtuu irraati galagalaati jira. Ammas garuu bakkoota tokko keessatti hanga yeroo har'aa kanatti namoonni iccitiidhaaf gadda isaanii dhiphuudhaaf gidiraa isaanii Waaqayyootti himachuu dhiisanii mana tolchituudhaaf mana xonqaay kan deddeebi'an baay'een isaanii ni jiru. Kana keessaati Waaqayyo nu oolchu ijoollee Waaqayyo. Kana keessaati Waaqayyo nu oolchu.
kana keessaati waaqayyo nu haa oolchu. Ijoolleen keenya baay'een isaanii bakka sana keessatti harka diinaa harka qaalluu keessatti kanneen qabamanii turan danuun isaanii jiru turani. Garuu amma yeroo kanatti dhugaan dubbii wangeelaa yookaan dhugaan dubbii macaafa qulqulluu warrootni galeef gara mana kiristaanaatti deebi'anii qalbii jijjiirratanii foonii dhiiga kiristoosiin fudhatanii warroonni jireenyaadhaaf of qopheessan baay'een isaanii ni jiru ijoollee waaqayyoo. Ammas dhugaatti amantiitti warra jabaatee mana isaa keessa jiraatu waaqayyo abbaan keenya Yesuus Kiristoos nu haa taasisu. Egaan kanaadhaaf iyyuu warroonni abjuu kana naaf hiiktanii abjuu kana namni naaf hiike jedhu yookaan namni naaf hime gonfoodhaa fi ulfina na biraatii argattu jedhe yoo natti himuudhaa baattan jedhe agartanii yoo natti himuudhaa baattan immoo harkaaf miilli keessan isinirraatii citaa jedha. Raajicha Daani'el boqonnaa 2 lakkoofsa 5 hanga 6 ilaala. Raajicha Daani'el boqonnaa 2 lakkoofsa 5 hanga 6. Yeroo kanatti rifatanii yeroo kanatti hinnaani yeroo kanatti maal ta'ani rifatanii hinnaani waan godhan wallaalanii yeroo kanatti maal gochuu yaadanii yeroo akka inni isaaniif kennu yaadan yeroo kanatti mootiin kun akkasitti hin jedhe inni isaanitti of gatee jira waan ta'eedha inni isaanitti of kennee jira waan ta'eedha isaan maal nutti murteeffateera mootiin kun isaan abjuu konaaf hiikuu hin danda'u jedhee isaanitti murteeffateera isaanitti abdateera garuu isaaniif gaaffiitti ta'e. Gaaffii gaafa inni itti ta'u maal jechuu eegan akka inni yeroo isaaniidhaaf kennu barbaade akka isaanii mootichi yeroo isaaniidhaaf kennu barbaadan yeroo kanatti lakki isinii jedhe naa balaabbaluu barbaaddu isin sobdanii walitti asaastanii walitti dubbattanii hooda sobaa yookaan hiikaa sobaanatti hiikuudhaaf jettu jedheetu maal jedhe yeroo sanatti nama jabaa tokko isaanii waame tajaajiltoota yookaan warroota waaqa tolfamaa beektota jedhaman kan hundumaa biyyoota Baabiloon keessa kan jiran hunduma isaanii akka inni balleessu taasise. Mootichi Naabukadanatsor kun namoonni beektoti akka isaan ajjeefamaniidha mootiin kun labsii baase. Namni isaaniin ajjeesaa ture immoo eenyudha maqaansa Ariyook kan jedhamu kuni isaaniin ajjeesaati ture. Namoota beektota biyya Baabiloon keessa ajjeesaati ture. Maaliidhaafi abjuu mootii kanaa eeguu waan dadhabaniidhaafi. Yeroo kanatti Daani'elin dhage maal akka ta'e akka mootiin Baabiloon kun yookaan Naabukadanatsor kun akka beektota biyya isaa keessaatti akka inni balleessaa jiru kana Daani'el dhage hammeenya inni hojjechaa jiru kana eenyu dhage Daani'el dhage yeroo kanatti itti siqeetu Ariyook itti siqeetu Daani'el hubate wanta kana gaafa wanta kana Daani'el irraati hubatu yookaan irraati gaafa qalbeeffatee jedhu kanatti wanta kana hundumaadhaaf fuula mootii fuuldura deebi sana booddee abjuu kee kana ani siif nan hiika. Abjuu kee kana ani siif nan hiika abjuu kee kana natti himi garuu guyyaa naaf kenni jedheetu dhaqee mootii kana kadhate eenyu Daani'el yeroo kanatti abjuu kana gaafanni yeroo isa taanutti abjuu namichi Naabukadanatsor abjuu ate kana Daani'el waaqayyo ogummaa kan inni isaaf kenne agartanii deemee galeetu kadhannaa godhachuu eegale maal akka argatuudhaaf abjuu kanaaf hiikaa akka argatuudhaaf Daani'el kadhannaa godhachuutti gadi taa'e gaafa galu Anaaniyaadhaa fi Misaa'eliidhaa fi Azaariyaa kanatti maalitti hime abjuu mootiin kun abjuu atee jira. Kanaadhaaf iyyuu isinis kadhannaa keessatti jabaadha. Anis kadhannaa kootti nan jabaadha jedhe. Yeroo kanatti waaqayyo abjuudhaan eenyutti mul'ise? Daani'elitti mul'ise waaqayyo. Eenyutti? Daani'elitti abjuudhaan itti mul'ise. Maaloo mul'ata yookaan abjuu Naabukadanatsor arge kana jechuudha. Eenyullee hiikuudhaaf furuu kan hin dandeenye garuu waaqayyo eenyutti mul'ise Daani'elitti mul'ise. Daani'el abjuu kana arge kana fuudhee dhaqee mootii kanatti ilaa abjuu ati inni takkeetti abjuutte kunoo isa kanadha. Abjuu inni takkeetti abjuutte immoo kunoo isa kanadha. Gaafa inni jedhutti dhuguma waaqayyo inni si waaqessitan dhuguma waaqayyo dhugaadha jedhe. Eenyu mootiin kun? Kanaadhaafi abjuu mootiin kun abjuu ate kana hundumaa Daani'el gaafa inni itti dubbatu mootiin kun amaneetu fudhate eenyu waaqayyo Daani'el fa'aa waaqessa waaqa dhugaa ta'uusaa jechuudha. Har'as namoonni baay'een keenya kan raafamaati jiru. Raafamuudhaa hin qabnu. Hooda biyyi lafa nutti dubbattu ilaallee sochoodhaa yookaan raafamuudhaa hin qabnu. Namni baay'een wantoota yeroodhaaf isin mudatu yookaan yeroodhaaf isin irra ga'u ilaaltanii kan raafamtan baay'een keessan jiraachuu dandeessu. Garuu maal ta'uudhaan qabdanii raafamuudhaan qabdanii kan itti amantanii waaqni keessan waaqa yeroo hundaa halkaniif guyyaa isin eegu malee waaqayyo mugu miti waaqayyo dadhaboo fi waaqayyo raafu miti. Kanaadhaaf iyyuu ijoollee waaqayyo kanaadhaaf abjuun keessan hiikaa kan isiniif dhabe eenyuun boossanii kadhachuu qabdu waaqayyoon boossanii kadhachuu qabdu. Mul'anni keessan karoorri keessan yaadni keessan yaaddoon keessan hiikaa kan isiniidhaaf dhabe furmaata kan isiniidhaaf dhabe furmaata kan isiniif kennu eenyudha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaadhaaf iyyuu jilbeenfadhaati bu'aati fuula waaqayyoo duratti jilbeenfadhaati yaa waaqayyoo ko
waan si kadhadhu hundumaadhaaf hiikaa jireenya koodhaafi akkanaaf laattof sin kadhadha jedha jilbeeffadhaa hin kadhadhaa. Waaqayyo biraatti deebii dhabnee beeknaa ijoollee Waaqayyo gonkumaa dhabneedhaa hin beeknu. Kanaadhaaf iyyuu akkuma Daani'el Waaqayyoon kadhate abjuun Nabukadnezar hiike nutillee waa'ee yaaddoof dhiphina kan nutti ta'e hundumaaf jilbeenfannee eenyu kadhannu Waaqayyoodhaa kadhannu. Deebii kadhannaa keenya Waaqayyo nuuf kenna moo nuuf hin kennu? Waaqayyo nuuf kenna. Sirriitti Waaqayyo nuuf kenna. Kanaadhaaf iyyuu wanta yaaddoof baaha nutti ta'e hundumaatti Waaqayyo keenya nu gargaaree deebii gaarii furmaata gaarii akka argannuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu gargaaruun jaalala isaa guddaa isaadhaaf haa ta'u. Egaan gaafa Daani'el abjuu nama kanaa gaafanni hiikuufitti mootichi Nabukadnezar akka Daani'el biyyoota jiran irratti akka inni mootii ta'u yookaan akka inni geggeessaa ta'uudhaafi mootichi Nabukadnezar isa kaa'e. Sana booddee jechuudha. Erga isa kaayetii booddee mootichi Nabukadnezar waaqa tolfamaa kan isaan waaqessan kan biyya Baabiloon keessatti waaqeffamu waaqa tolfamaa Nabukadnezar ni dhaabe. Yommuu dhaabu kanatti labsii baase sagalee faaggaatiin, kiraaraatiin, maseenqoo ululleetiin namni hundumtuu gadi ba'ee akka eenyuudhaaf sagaduuf waaqa tolfamaa sanaaf sagaduudhaaf labsii baase. Erga abjuun isaa hiikaa argateetii booddee jechuudha. Erga abjuun isaa hiikaa argateetii booddee mootiin kun maal ta'e labsii baase. Kanaadhaaf gaafa inni labsii baasu akka maal ta'uudhaaf namni hundumtuu akka waaqa tolfamaa sanaaf sagadu. Yeroo kanatti hundumtuu tolee jedhanii yaa'an hooggantooti biyyarraa jiran kanneen akka Misaa'el fa'aa, kanneen akka Azaariyaa fa'aa, kanneen akka Misaa'el fa'aa, kanneen akka Anaaniyaa fa'aa kuni akka isaan bakka sanatti argaman taasise. Isaan yeroo sanatti kutaa Baabiloon keessatti geggeessummaa irratti argamu waan ta'aniif, hooggantummaa irratti argamu waan ta'aniidhaaf. Gaafa kanatti labsii baasee gaafa isaan akka isaan sagadan taasisee labsii baasu sagaleen faaggaan gaafa ni dhageessifamu hundumtuu guguufeetoo eenyuuf sagaduu qaba jedhe waaqa tolfamaa koo kanaaf sagaduu qaba jedhe. Eenyu waaqa koo abdiin koosii mootii koo.